amante sotolimbo Lammin koduru gadamula marsaisa garumbara gadabeba amante sotolimbo Rechi wagga waganu fakarrabbinu gawuno rarsadi genye ora finfinnetti walgawu Rechi wagga waganu fakarrabbinu gawuno rarsadi genye ora finfinnetti walgawu Mikiya kotere chabana Ovadecha Ovadecha Otaga mochi Ovadecha Oh kuya ireta Romonturu faya babbareedani ijoolleen abbaa gadaa wal keessa arreedani guyyaa dardaraa dubree jalalaan walii sirbu guyyaa garaan hammaatee wal biraa sokkuu jibbu gadaatu garoomina Rakkoodante yeroo nuti mootulle rakkoonsa rakkoodante irreechatti deebine dhugaan batte deebite irreechatti deebine dhugaan batte deebite.
qabna maaliif badaa. Fedhiin ilma namaa kan itti guutamu mirgi ilma namaa kan ittiin eegamu sirna gadaa keenya eessatti ganna barree wal barsiifnee ittiin boonuu qabna. Jiruu fi jireenyi aadaa fi amantii dinagdee fi siyaasawwan kuni sirri gadaa keenya kan ittiin beekamu mallattoo keenya mee hin raffatamu. Gadayo galgalo ya polele hirinu tumani kupi harale amas kampo yese ayiti sambalo ukura me abe oda kamnu mano mangudoni niya karanu kapsisa wae orom ti jasbenu Kanku jaalannin jedhama kan inni dhufe magaalaa Adaamarraa. Irreechi egaa irreechi mallattoo nagaati, mallattoo tokkummaati, akkasumas uummanni Oromoo waggaatti yeroo tokko walitti qabamee kan waaqa isaatti galateeffatu, uummanni wal yaadee kaabaa kibbarraa kan walitti dhufu waan ta'eef irreechi mallattoo nagaati walumaa galatti. Baruma baraan immoo waan haaraatu jira. Haalli uffannaas taanaan haalli seerawwan asitti kabajaman wanti hunduu yeroo yerootti fooyya'aa jira. Kun immoo hedduu namatti tola. Kana caala immoo tole akka agarru abdiin qaba borottis. Ayyaana jaalalaati. Uummanni Itoophiyaa hundumtuu kan waliin kabajani. Ayyaanichi kan akka guddaatti uummanni Oromoo haa kabaju malee uummattoonni biyya kanaa hundumtuu itti hirmaatanii ayyaana uummanni hundumtuu waliin kabajuudha jechuudha. Kana dura uummanni Oromoo magaalaan Finfinnee seentarii yookiin immoo giddugala Oromoon kan itti wal argu ture. Wanneen bulchiinsonni kanneen kana dura turanii bara Haayile Sillaasee Mangistuu Hayilamaariyaam Mallas illee maal irra kam ture uummata Oromoo asirraa buqqisanii gara biraatti bittimsaa fi aadaa isaallee balleessaa turan. Oromoon aadaa isaatti deebi'ee yeroo ammaa kanatti aadaa isaatti deebi'ee akkasitti walitti dhufee inni Wallaggaa inni Shawaa hundumtuu akkasitti dhufee akkanatti waliin qaba. Dhugaa dubbachuuf ta'e baay'ee namatti tola. Akkanumatti kanarra immoo cimeetti fufuu qaba. Uummanni Oromoo gara fuulduraatti ayyaana kana jabeeffatee tokko ta'ee jaalalaan kabajaa waan qabu walii qoodee inni uffata isaallee bitachuu hin dandeenye inni qabu uffata qoodee fi qarshii kennee fi ayyaana kanatti gara fuulduraa itti cimee gara fuulduraatti kanarra ol kaasee
moodernaayizii ta'ee hammayyoomee wal jaalatee ayyaana akka tuffee kabajuu qaba jechuun barbaada. Guyyaa irreechaa, guyyaa irreechaa. Oromoon turuu faaya. Maqaan koo Roomaan Gammachuun jedhama. Magaalaa Limanaa Qarsaa Maallimaati. Irreecha faayaa keenya aadaa keenya ibsachuuf asitti argamna. Baay'ee nama gammachiisa haalli nageenya isaatis. Wanti hundumtuuyyuu kan barreen gaddaatirraa baran ammoo baay'ee adda ta'een itti mul'ateera. Baay'ee gammanneerra faaya keenya kan akkanatti bareennee miidhagnee mul'annee aadaa keenyas ibsinee baay'ee das nu jedheera. Irreechi fi amantiin gargari akka kiyyatti. Irreecha jechuun aadaa saba keenyaati, aadaa saba guddaa, aadaa Oromooti. Amantii jechuun amantaa abbaaf wanna barbaadetti amanuu ni danda'a. Irreechi garuu Oromummaa keenya ibsa waan ta'eef irreechii fi amantii waliin qabatuun jedha akkanatti. Dhaamsi koo uummata Oromootiif akkanumatti babbareedanii miidhagdanii aadaa keessan mul'isuudhaan jedhaanii baay'ee namatti tola. Galatoomaas ibsa. Ani Toomaas Tufaan jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneedha. Uummata Oromoo bakka nuti wal argaa keenyadha. Ayyaana Irreechaa jechuun inni kaaba jiru, inni lixa jiru, inni bahaa jiru bakka itti wal argu waan ta'eef almost uummanni Oromoo godinoota garaagaraa jiranii bakka isaa itti wal argan waan ta'eef ayyaanni kun ayyaana addaan eegamudha waan ta'eef bifa addaan eeggadha. Baay'ee gammadeen jiraarra. Uummanni Oromoo kutaa garaagaraa jirtan kottaa irreeffadha. Finfinneen kan keenya kan jennu gama dhaabannee yookaan daangaara dhaabannee osoo hin ta'in keessatti ayyaana keenya irreeffannee keessatti argamnee keessa jiraannee kan nuti Finfinnee keenya godhannu maleeti lixa Oromiyaa Dambidolloo teenyee Finfinnee kan keenya jennu Gujii yookaan Boorana teenyee kan keenya jechuu dhiisneeti gaariis haa ta'u yaraas haa ta'u Finfinnee keessa jiraannee waan hundumaa hammachuun argachuun dirqama keenya jedhee yaada waan ta'eef bara dhufu hundi isaanii kan kutaa garaagaraa jiran hundi isaanii akka isaan dhufanii nan affeeraan. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo tolin ba'u. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo tolin ba'u. Irreechi waggaan dhufa kan rabbi nu ga'u. Irreechi Finfinnee yeroo sadaffaadhaaf hirmaadheen jira. Addatti immoo irreecha baranaa kana kan adda godhu uffanni aadaa godinaalee uffanni ammayyaa'ee diizaayinii haaraatiin illee ammayyaa'ee kan jiru baay'ee kan namatti tolu. Kanaafuu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Uummata Oromoo hundaan fi uummata Itoophiyaa sabaaf sablammiilee asitti dhufanii ayyaana irreechaa kana irreeffatan bagattiin isin ga'e jechuudha. Ora Finfinneetti wal ga'u. Irreechi waggaan dhufa kan rabbi nu ga'u horan sadee geenye ora Finfinneetti wal ga'u. Uumama jiidhaa qabannee. Maqaan koo Yerusaalema jedhama. Kan nuuf magaalaa Limanaa Qarsaa Maallimaarraayi. Irreecha jechuun irree keenya ayyaanni irraa baay'ee namatti tola. Bifa gaariidhaan bifa adda ta'een kabajaa jirra. Baay'ee waan namatti toludha. Wanti nuyi asittis arginu haalli hundumtuu waan baay'ee disnama aadaa keenya kan guddisuu danda'udha. Waan baay'ee disnama. Uummata Oromoo baraan baga ayyaanni irreechaatiin isiniin ga'een jedhaanii ayyaanni kun kan jaalalaa fi kan nagaa nuuf haa ta'u. Maqaan koo Tsiyoon Taamiraat jedhama. Kan dhufe aanaa Qarsaa Maallimaa magaalaa Limanaa. Baay'een gammade. Kana durallee hirmaadheen beeku. Amma akkatti dhufuun koo baay'een gammade. Gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Galata jechuu feene. Boroo gannaa baane. Booqaa birraan nu ga'ee rabbidha. Barri baranaa kuufaa. Yayyabe ayyuun duuba. Abbaa gadaatu labsee. Abbaa duulaa dabarsee. Maqaan koo Darajjee Geetuun jedhama. Godina irraa dhufe Salaan irraayi. Irreechi baranaa baay'ee namatti tola. Akkuma beekamu uummanni asitti agartu kun irra guddaasaa warra mana asii irraa hin qabnedha. Fagoodha bakka fagoodha dhufanii akkatti gammadanii tokko ta'anii bicciitii tokko malee
waan tokko osoo wannoon jedhin nagaan galuu isaanii baay'ee namatti tola. Waan jajjabeeffamuu qabu uummata keenya konkolaataan si'aati isaan barbaadanitti qophaa'ee fi karaa irratti akkuma jiru garaa baay'insa hundaan namni baay'ee fuulleen keenya hundi isaanii siraatan nu taqabbalanii jiru baay'ee namatti tola. Karaa hundaa irrattu uummanni naannoo kana jiraatan illee sirritti wanni isaan akka waan tokkotti nu ilaalanii baay'ee namatti tola. Hundiyyuu shaggaadhaan bara darbee caalaan jedhama. Ayyaantu marsee shaggar jira omtuu nu danda'u kanuma keenya biyyi hamaan teessootti ol hin ba'u. Ayyaantu marsee shaggar jira omtuu si danda'u jira fuulleen Oromoo hamaan teessootti ol hin ba'u. Innaanuuf guddisi jabaa bulchi jennee si kadhannaa kan dabees qajeelchi uumaa guddaa sitti abdannu.